Jirtuu nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha egaa arras akkuma argaa jirtanii waan haaraa ta'e baay'ee bareedaa fi barumsa qabu akkasumallee gaaffii keessaniifis immoo guutummaa guutuutti deebii taa'ee kan inni itti amanu tokko isinii qabadhee dhufiitiin jira. Isinimmoo akkuma baratame warri haaraa taatanii dhuftan mana kanaatii fi maatii maamila faamilii ta'a akkasumallee video laayikii godhaan turtii keessan aga xumuraatti video kana wajjin kan gootanii dhoote keessattuu warri gaaffii gaafatanii qimamoonni rifeensi caafiinsaa goggoguu fi kan harca'u akkamitti sirreessuu dandeenya yoo maal fayyadamni furmaata ta'a kan jedhuu fi akkasumallee qibaatiiwwan as gubbaarratti argaa jirtan kana gosa garaagaraa qabamoo akkamii batii kan kuni fooliinsaa kan namatti hin tolleellee jira jettanii warri gaaffii gaafatan jirtu isa kana hundumaaf deebii keessan kan argachuu dandeessan yoo obsa qabaattanii haga xumuraatti wanta nani jedhu kana sirriitti dhageessanii hojjetu yoo ta'e baay'ee isin gargaaraa baay'ee isin fayyada akkasinitti gammadanii fi akkasin jaallattan shakkiin qabu haga xumuraatti na waliin turaa isiniin jaa. Kun akkuma argaa jirtanii bakka kanaatiin eegalaa guyyaan har'aa guyyaatti rifeensa koo miicuu yookaan immoo torban sagiitu jira utoo miiciin duratti ani rifeensi koo akka na jalaan harcaanee kan caccabneedhaaf yookaan immoo isa kan goggoge kana akka inni lallaa fi laslas jedhuudhaaf utoo miiciin duratti qibaatii yookaan ooyiliin itti fayyadamuu qaba. Ooyiliin sunis kun akkuma argaa jirtanii abasuuda gurraacha jinjibila qullubbii adiirraati kan hojjetame fi kanan hojjedhe mana keessatti baay'ee kan namatti toluu fi nama kamiifuu rifeensa gosa kamiifuu xiqqaarraa haga guddaatti kan fayyadudha. Maaliif keemikaalota garaagaraa irraati bilisa yookaan firii waan ta'eef mana keessatti hojjedhaan isa kana akkamittiin akka hojjetattan baay'ee salphaa waan ta'eef isinitti agarsiiseen turii jechuudha. Innaa kunoo qodaa xiqqaa kanatti naqadheetii jira. Haaluma argaa jirtan kanaan amma kana rifeensa kootti dibee daqiiqaa 40 akkas daqiiqaa muraasa ofirra turseen ofirraa miicaa kun akkuma argaa jirtanii itti dibadhee xumuriitiin jira jechuudha. Maaliif viidiyoo hir'isuun barbaanne xumuree jira. Warri rifeensi koo fuula duraatiin na jalaa dhume maaltu furmaata jettanii kunoo furmaanni suma kanaa jechuudha. Haaluma argaa jirtan kanaan furmaanni suma kanaa kanaan qibaatii akkasitti fayyadamtanii daqiiqaa muraasa booda ofirraa miicuu dandeessu. Jinjibila abasuuda gurraacha akkasumallee roosmeriin illee baay'ee gaariidha. Warri viidiyoo hordoftanii warra wanta itti fayyadamtanii hedduun keessan akkasiin fayyadee akka irraa barattan illee dubbachuutti jirtu. Egaa akkuma isiniin jedhe viidiyoo shortii gochuun barbaada natti isinittis akka dheerate isiniin nuffisiisne anallee yeroo akkasuma jalaan qisaasessinee fi ergen ooyilii kanaa dibadhee booda daqiiqaa muraasa booda ofirraa miicee amma kana miiceen jira jechuudha. Miicee qulqulleessiitiin jira. Kunoo xiyyoonsaa bishaan xiqqoo qaba. Erga miicee immoo hojii biraarra oolee tureen deebi'ee dhufee jechuudha. Ganaa godhee argitu inni nama kanatti laaffayyee lallaafisee maal godhee na jalaa goggoguuf jira. Maaliif akka miicee been dafee hojjetachuu kan qibaatii dibachuu hin dandeenye bisii waan hin ta'eef gara hojii deebi'ee dhufe. Kunoo bakka kanatti kan argitanii batii kaanii gosa garaagaraa qabamu kan fooliinsa namatti hin tollee jira warra jettan eeyyan batii kan gosa garaagaraa qaba. Ani garuu isaan keessaa kanan itti fayyadamaa jiru isinitti agarsiisa. Kun inni argitan kun batii kokonaatiidha. Kokonaatii kan of keessaa qabu baay'ee bareeda ture qibaatiin kun amma garuu dhiiseen jiraanii fixee bakka deebisee hin binne. Garuu rakkoon narraan ga'eetu hin taane baay'ee bareedaadha qibaatichi. Amma kana waqtiin amma kanarra jirutti kan itti fayyadamaa jiru batiika gaarliik ooyiliidha yookaan immoo qullubbii adiirraa kan hojjetame. Qibaatii kana kan baay'ee jaalladhu akka baay'ee na fayyaduu fi rifeensa kamiifuu dheerina rifeensaallee saffisaan akka dabaluuf kan gargaaru tokko kunoo batiika qullubbii adiirraa hojjetame jechuudha. Sirriitti akka isinitti mul'atu akka isinii galuu akkasumallee gaaffii keessaniif guutummaa guutuutti akka deebii ta'utti isiniif ibsuu yaaleetiin jira. Isin immoo ibsaa fi qalbiidhaan haga xumuraatti dhaggeeffattanii akka hidhamtanitti yookaan itti fayyadamtan ta'e yeroo gabaabaa keessatti rifeensa guddisuun baay'ee salphaadha. Yeroo gama ta'anii ilaalan immoo nama sodaachisaa dhugaalli namatti hin fakkaatu inni ta'as hin fakkaatu jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii qibaatii qullubbii adii kanaa tokko keessaa fixeen jira tokko immoo guutuu isaatu jira jechuudha. Yoon fixellee suma deddeebisee naanii kan hin bitu sababni isaa rifeensi faashinii garaagaraa hordofuu irratti baay'ee miidhama waan ta'eef gosuma tokkottiin fayyadamaa jechuudha. Kan rifeensa goof ta'u qodaa xiqqoo kanatti yeroo baay'ee irraa qannaseen kan inni itti fayyadamu. Kun akkuma argaa jirtanii kun kokonaatii qibaatii batiikaa kokonaatiidha. Itti fayyadamaan ture garuu amma kana fixee jira. Batiikaan eeyyee gosa baay'eetu jira. Isaan keessaanii kan qullubbii adii kanan baay'ee jaalladha. Fooliinsaallee baay'ee gaarii kan namatti tolu. Inni kan biraanii kan tokkireemii yookaan shaabiiterii kana laalaa sirriitti baay'ee gaarii kan ta'e innillee rifeensa yeroo goggoguudhaaf kan lallaafisu xiyyoonsaa kan goggogu yeroo filamu immoo gugguduunfamee kan ciccituudhaa fi baay'ee
Tikir kan godhu jechuudha warri shiyaa beetarii kana binniitu akkaataa itti fayyadama isaa wallaallee jettani anillee jalqaba bitee naa dhufuu didee na gaabbisiisee iyyuu ture jechuudha. Amma kana garuu irra deddeebi'uun itti fayyadamu naa galee akkamittiin akka fayyadamaa siistemni sanaa dhufee jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Fooliin isaallee kan namatti tolu rifeensaaf immoo kun egaa akkuma asirratti argaa jirtanii itti fayyadamuuf hin deemaa jira. Warri immoo ganaa bitachuu barbaadan iskiriinshoot gootanii kafatanii biyya barbaadan teessanii bitachuu dandeessu. Noormaalii suuqirra jira waan ta'eef biyya keessallee ni jira jechuudha. Biyya keessallee ni jira. Kunoo isinitti mul'ata shiyaa beetarii yookaan immoo kaantoo kireemiidha. Kuni qibaatii baay'ee jaallatama. Namni baay'een kan itti fayyadamu. Yeroo baay'ee isinitti himeera ani kana googileerraati kanan arge. Yeroon bituu immoo dura naa dhufuu didee adeemsa keessa amma walii gallee isa na jechaa jira jechuudha. Suusinatti ta'ennillee. Kunoo gadi batanii itti fayyadamu kana fakkaata. Sirriitti isinitti mul'ata. Jedheetiin abdii qabaatan kanarraa hafe immoo haga xumuraatti viidiyoo kan dhaggeeffatanii kan ilaaltanii akkam akkan godhu kan hubattanii yoo ta'e nama kamiifuu salphaa dhedheetiin yaada. Kun akkuma argaa jirtanii akkuma jalqabarratti ni jira rifeensa koo miiceetiin jira. Amma miicee xumuriitiin jira. Amma kana qabaatiitti dibee waan an hojjechuuf hin deema. Isinillee amma haga xumuraatti na waliin turaa isiniin jaa. Jidduutti immoo uffata miicaan jira. Otuman uffata miicuu asillee rifeensa koo sirreeffachaa jira. Dhumarratti immoo maal akka ta'u walumaan ilaalla na waliin tura. Kun egaa haaluma argaa jirtan kanaan jalqabarratti qabaatii qullubbii adii yookaan immoo isaa batiikaa isuma argitanii jechuudha. Akkasinii galutti maqaa meeqatti waama. Wanta achirratti maxxanee jiru hunduma isaa maqaa waamaa jira jechuudha. Baay'een keessan batiikaa jettu. Gaarliik ooyilii yookaan immoo qibaatii qullubbii adii sanaa jechuudha. Batiikaan gosa meeqa jira waan ta'eef isa suurri qullubbii adii irra jiru kanadha kanan itti fayyadamu. Suunanaa rifeensa koo baay'ee kan na fayyadee fi sadarkaa kanarraan kan na ga'ee tokko isadha. Baay'ee bareedaadha. Qibaatii baay'ee gaariidha rifeensa kamiifuu. Kun egaa haaluma argaa jirtan kanaan jalqabaa erganii qibaatiitti dibee filee booddee lallaafisee dhumarratti shaawitarii haala kanaaf fuudhee itti dibuutti ka'aa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii yoo haala kanaatiin suuta itti fayyadamtan yoo ta'e qibaatii yookaan kireemiin akkasii kun amala rifeensa buqqisuu qaba. Maaliif jennaan istiikii ta'a yookaan ni qabata waan ta'eef rifeensi immoo yeroo wal qabatu kan harkistudha yoo ta'e ni buqqisaa jechuudha. Ni buqqisa ni goggogaa. Kanaafuu malaan bishaan waaduu jedhanii malaan itti fayyadamuu qabdanii. Maaliif akka rifeensi hin buqqaaneef guutummaa guutuu rifeensa keetti kan sukkumtoo ta'e guutummaa guutuutti innillee nama miidha hin fayyadu. Irra caalaan keessan qibaatii bitattanii akkaataa itti fayyadama isaa wallaaluu keessan ta'u rifeensi keessan akkasiin jalaatiin miidhamu taasisa. Kanaaf yeroo itti kennitanii haala kanaatiin filuu fi itti dibachuu qabdu jechuudha. Qibaatii gosa kamuu kun argaa jirtu miti akkamittiin akka inni lallaafisee walalli godhee kalarii isaa moo maali isaa. Kun haala kana fakkaata. Qibaatiin kun ni farrasallee warri firiizii barbaadanis firiiziin rifeensa miidhaa warri jettanii akkaataa isin gootanidha malee firiiziinis baay'ee bareeda. Ani immoo firiizii gochuun barbaadu maaliif mana madaamii keessan oola waan ta'eef yeroo baay'ee shaashitti kan hin fayyadamu. Kushinaa keessa waan hin turuu fi firiiziin maal na fayyada kan jedhu quxuxxuu irratti irra caalaa fiigaa jechuudha. Kunoo xiyyoon isaa kan filamuu didee ni ciccitaa ni buqqaa xiyyoo isaa maaliin lallaafisnu warri jettan kunoo. Ija keessan duratti arguun amanuudha waan ta'eef furmaata guddaa kan ta'e tokko kunoo shiyaa beetarii kanaa jechuudha. Warri binneellee akkaataa itti fayyadama isaa wallaallee kireemii kanaa jettanii akkaataan itti fayyadama isaa xiniqqaaqee guddaa barbaada maaliif suutettanii obsaatee rifeensa keessa walirraa hirtanii kan filleetti hin dibne yoo ta'e baay'ee rifeensa buqqisaa jechuudha. Nama guma tokko keessaa buqqaan jiru maaliif haaluma argaa jirtan kanaatiin filaa irra waan ta'eef. Ani kun quxuxxurii yeroo hojjetadhu lapheen godha malee hin jabeessu. Maaliif rifeensi yeroo jabaate hojjetamu yeroo hiikamu ni buqqaa ni ciccita waan ta'eef isa sana akka hin taaneef immoo waan akka seeraallee xiniqqaaqee gochuu dandeessu. Maaliif rifeensi karaa miiqaan of eeggannoo barbaachisaa jechuudha malee callisa miima miti. Wanta barbaachisu dursitee erga beekattee booda rifeensa guddisuun rifeensa kunuunsuun baay'ee salphaadha. Kun egaa wanti na mudate bakka kanatti akkuma isiniin jedhee jidduutti uffata miicaatti ni kananii
rifeensa koo sirreeffachaa jiru. Otoon kanarra jiru immoo kunoo wanta uffatamee caaduu jidduutti rifeensi gogee jechuudha kunoo. Akkuma rifeensi hin goggogne kamuun jiru akkuma abbaan godhe malee keessumaa immoo kan koo badaa fokkisaa wayitee jechuudha. Giddiima wal qabnee jirra malee baay'ee goggogaa amma kana yeroon filee ta'e hin buqqa'aa hin citaa maal akka ta'u hin beekamu jechuudha. Isa akkasiitiin rifeensa namarraa fixu. Kanaafis akkas goggoge kana laal jalqaba irratti gaarii ture walakkaa roon ga'u akkuma isiniin jedhu hojii biraattis biizii waan hin ta'u achi yeroon as deebi'u jidduutti goggogee jechuudha. Isa akkasii kana akkamittiin akka lallabu amma kana wajjirra akka chaawulee rifaatii koo kan gadi deebise. Maaliif rifeensi hin gogne jiru hinuma goggogaa jechuudha. Murteessaan garuu abbaan isaa akkamittiin akka qabatuu fi yeroo abbaan isaa rifeensa isaaf kennitu murteessaadha malee rifeensi hin goggogne kamuun jiru. Kunoo haala margaa artan kanaan jalqaba qibaatiin itti dibaa jira. Isa booda yeroo goggoguu harkaan dura filuu masaajii gochuun sukkuumuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif akka hin jenne akka hin buqqaaneedhaa fi anamma akkasuma goggogee yeroon filuu wanti keessaa ba'u hin jiru jechuudha. Maaliif haala margaa artan kana sukkuumee erga bulleessee booda jechuudha kanan filu. Yeroo sana immoo lallaafeera waan ta'eef wanti keessaa buqqaa hin jiru. Kun akkuma margaa artanii kun shaabitariidha. Maqaa isaa deddeebi'ee kanan dubbadhu akka isinii galuuf. Maqaan samaa inni akkamittiin itti fayyadamna warra jettan gaaffii keessan sirriitti akka deebi'ee argattan wanti ani itti fayyadames immoo itti fayyadamtanii akka jaallattan akka gammaddan deebitanii akka galateeffatan waan hin barbaaduuf ni deddeebiitiin dubbadha. Kan ammoo kan itti fayyadamuuf argachuu dandeessanii yoo obsa qabaattanii aga xumuraatti dhaggeeffatan. Ija keessaniin immoo laalaa gurra keessanii waan hin jedhu sirriitti dhaggeeffatanii ani maaliif akkasiin godhuu sun akkas godhee kunii ni fayyadaa jettanii dorgomuu qabdu yookaan immoo yaaluu qabdu jechuudha. Akkasittiin adeemsa keessa barumsallee argachaa ogummaa dabalachaa rifeensa keessa sirreeffachaa wanti hundumtuu yaadni isinii dhufa yaada gabbifachaa deemtu waan ta'eef isinumaa fi barumsaa faayidaa dheedheetinitti amananii kunoo haala margaa jirtan kanaatiin kireemii kana xiniqqaaqee barbaaderutti fayyadamtanii dheeraa maaliif baay'ee istiikii yookaan immoo ni qabata rifeensa ni qabata waan ta'eef rifeensa walitti baay'istanii yeroo filtan baay'ee buqqaa jechuudha ni buqqisa. Kanaaf xiniqqaaqee haala kanaatiin argitanii ni dura goggogeessuun ani waan xiqqoorraa isinitti agarsiise garuu gimmaashni karaa gar tokko ni goggogee jechuudha. Amma ni uffata maashinii keessaa baasee as deebi'utti immoo waan biraa hojjetee na eege gimmaashni karaa gar tokko oluma dhaabatee jechuudha iddootti goggogee. Isa booda kun haala kanaatiin xiqqoo yeroo na jalaa fudhata malee rakkoo hin qabu. Ani yeroo rifeensaa fi rifeensi koroo buqqa'u yeroo jijjiitu baay'eetu kun aarsa maaliin godha akkamitti sirreessaa maaltu itti badee kan jedhu baay'ee na cinqa maaliif ani waa'ee rifeensaa irratti goosaan jaalladhu baay'ee waan jaalladhu. Kanaaf isinillee akkasuma gochuu qabdu itti aaruu itti darbachuu buqqeensa fayyaanaaf haa ta'u wanti jedhamullee jira. Of course fayyaatu dursa waan hundumaayyuu inni irra keessa miidhagina irra keessaati miidhagina irra keessa immoo faayidaa akkasuma miti. Haa ta'u malee akka nama taanii akka lafarra jiraannutti wanti nuu kenname hunduu bakka isaatti fayyaa keenya miidhagina keenya waan ta'eef wanta ta'uu qabu wanta godhamuu qabu seera qabeessaan ulaagaa isaa eegnee tokkoonii tooraawwannii otoo jira oolchinii gaarii dheedheetii yaadaanii maaliif warri rifeensisaa otoo hin taane buqqeensaa mataan fayyaanaaf haa ta'u warreedhaanii amma akkuma argaartanuu gara biraatti dhaloo ta'uufaa jira. Wanti waan akkasii akka dandeessan waan kan keessan ta'e irratti otoo xiyyeeffannoo gootanii baay'ee gaarii dheedheetii yaadaa as gubbaa irratti. Kun akka haala marqaartan kanaanii isa duraan goggogee san akkasitti lallaaffisee fixuutti deemaa jira jechuudha. Fixuutti deemaa jira. Isaatii natti fudhateera garuu gamaanis uffata miidhaa asinis immoo sirreeffachaa waan hin jiruufu badaan nan ariifachiisne hojii kan biraas waan hin bukkee deemsisaa jiruuf malee sa'aatiin irraa fixee jira. Kun haala kanaanii inni dura goggogeessuun akkasittiin soteettanii lallaaffifachuu dandeessu. Baay'ee salphaadha. Isin ammallee ani isin jajjabeessaa jechuudha. Maaliif waan gochuu dandeessanidha. Waan isin dandeessanii waan ta'eef isin itti murteessaa jira. So warri isin barbaachisu akka kanaatti itti fayyadamuu dandeessu. Rifeensa kunuunsuu, rifeensa guddisuu, rifeensa dheeressuu,
rifeensa ciccitu rifeensa buqqa'u maal ta'e jettan guutummaa guutuutti rakkoo fokkisaa rifeensa irra ga'e daangessuudhaaf baay'ee salphaadha. Yeroo itti kennaa wanta jedhamtan seeraan itti fayyadamaa warri rifeensi keessan jaallatu sirriitti adda baasaatii beekuu qabdanii. Inni sun dirqama keessanii isiniin jechuun barbaada. Wanti anaaf ta'u isiniif ta'uu dhiisuu danda'a. Haala kanaan itti fayyadamuudhaaf waanuma itti fayyadamtanuu seeraan itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Kun egaa haala marqaa hirtanii viidiyoon nattis akka hin dheeranne isinittis akka hin dheeranneedhaafi ofiifis yaadee isiniifis yaaduuf jecha kukkutee shoortii godhee xumuriitiin jira. Dhumni isaa kana fakkaata. Har'a miicee har'uma kun haala kanaan sirreeffadheetiin jira. Uffata akkos miicee gara xumuraatti geessiseetiin jira. Qibaatii kanaan itti fayyadamu kanan dibu torbiitti yeroo tokkodha. Maaliif gaafa miicuu qofa itti diba. Shaabii tarii kanallee torbanitti yeroo tokko itti fayyadamudha. Rifeensa keessan haala bareedaa ta'een sirreeffachuu, kunuunfachuu, dheereffachuu, yabbifachuu, baay'ifachuu, bakka itti deeffachuu dandeessu. Keessumaa shanagaa shaabii tarii kana haala ammaan itti fayyadamaa jiru kanaan kan itti fayyadamtanidha yoo ta'e, kana jechuun torbanitti yeroo tokko itti fayyadamtan torbanuma sana keessattuu jijjiiramni akka jiru akkasiin dhuftanii koomentii irratti natti himtanii asumarraan abdiitiin isin eeggachuudha. Maaliif guutummaa guutuutti waan hin argine yookaan waan hin beekuuf garuu akkaataan itti fayyadama keessanii murteessaadha. Yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama sana arguu fi kun egaa haala marqaa hirtan kanaan kana fakkaata. Dhumni isaa baay'ee bareeda, baay'ee namatti tola. Qibaatii kana itti fayyadamaa baay'ee gaariidha. Isiniin jaa viidiyoo kanarraas akkasiin barattan asumarraa shakkiin qabu gaaffii keessaniifis deebi'ee reedheetii viidiyoonis gara xumuraatti jira waan ta'eef kun dhumni isaa kana fakkaata. Laayikii tuquu hin irraanfatina. Dhumni isaa kunuuti akkasittiin uffata zanaadha. Guyyaa lamaan kanas akkasuma hiikee quxuxurii mattan deebisaa jechuudha. Guyyaa lamaan kanas akkasuma toon jedhu gargaarsa waaqayyoo wajjin torban gaha. Torban immoo chaalenjii biraatiin akkan deebi'ee dhufuudhaaf laayikii keessan yaada keessan tumni keessan tumsi keessan na barbaachisa waan ta'eef na jajjabeessaa isiniin jedha. Kunoo kana fakkaata bakka jirtanitti nagaa ta'aa.